eenyu namni paantii leencoo baatii yoo inni adabanne aduu irratti hafuu deemnaa ka jedha. Waa'ee leencoo baatiitiif dhaamsi qabna. Icitii paantii isaa isiniin gahuu deemna. Awwaan nama waan dhuunfaa isa hin barbaadu. Maqaallee dhahellee waan personaallee haasa'uu hin barbaadu. Garuu haala ammaan tan leencoon itti jiruun miidhaan dhaqqabsaa jiru. Yoo inni adabanne taanan icitii gurguddoo qabna. Baasuu deemna. Har'a irraa jalqabna. Icitii ashaagree gurguddoo kanas irra dubbachuu deemna. Akkuma yeroo hundaatu isin waan nu haasofnu kana qoqqooda faffacaasaa waliin gayaa nu ammoo icitii kakkana qopheeffannee isiniin geenna. Isin ammoo karaa Facebook yoo jiraattan Facebook kiyya follow godhuu, share godhuu, like godhuu. Karaa YouTube yoo jiraattan ammoo YouTube kiyya maal gootanii akkasumas like, comment, subscribe yoo gootan baay'ee isin dinqisiifannaa. Icitiin paantii leencoo baatii maal? Icitiin abiyyi gurguddoon maal? Gabaasa amma bahee kaaministii intarnaashinaali kana karaa kamiin deebii kennaafi jiranii wanni mootummaan itti yaadee jiru maal? Waan jedhu irra haasa'uu deemna. Mee isin qoqqoodaa waliin gaggaya faffacaasa yoo isin akka gaarii dhuftanii mata dura lachuu isinitti himna. Yoo ka isin ammoo akka gaariin dhufni taanan gaarii bulchine guyyaa biraatti deebina. Mootummaan ashaagree mootummaan Abiy Ahmed amma kan jiru harree haada kutte. Harreen haada kuttee ufittuu gabaabsite. Ufudhu deemti. Uf rakkisuu deemti. Jiruu ufitti jajjabeessuu deemti. Mootummaan Abiy gaala qoraattii yookaan qoreerri dhaabbate. Uf keessa baasuu hin beeku. Lafaan dhiitee of keessa dabarsa. Kun waan xinxalaa gorsitoonni isaa gurguddoon irratti walii galan. Abiy taanan biyya bulchuu hin beeku, biyya fiduu hin beeku, namaan mari'achuu hin beeku, marii hin beeku, gaafii saba deebisuu hin beeku. Yoo amaanaa sabaatiif gaafii saba nyaata malee namaaf amanamummaa, namaafi tola oolummaa, obboleeyyanummaa, abbaa irraa dhalate, obboleessi qabsoo, obboleessi saba wanni jedhame hin jiru is biratti. Abbaa isaa ganee, abbaa isaa waakkate. Lamma Magarsaa kaasiinis baasee ana jechuun Abiy, Abiy jechuun lammaadha du'a malee wanti tokko addaan nuun baasedha waakkate gane. Warri isaan kakatan jaallawwan isaa hundaayyuu tokko tokkoon gane. Biraanuu Tsaggaayee, Baacaa Ginaa, Biraana Masqal Abbabaa Sanyii, Lammaa Magarsaa, Warqinee Gabayyoo, Xayyibaa Hassan, Muhammad Adamoo warra jijjiiramaa miti. Abiyyi akka namattuu itti amananii akka malaayikattuu laalanii jaldeeman hundaayyuu tokko tokkoon gane. Abiyyi nama kaayoo qabu, obboleeyyanummaa, uumamaa waliin dhalachuu, walirra dhalachuu, sabummaa kaayoo waan tokko hin beekne nama abbaa ofii akkasittuu gane jechuudha. Dubbii Abiyyi kana mata duree har'atti yoo deemnu, mata dureen har'a kunini gabaasii Amnesty International baase kun Abiyyi baay'ee rifachiisee jira. Rifachiisuu qofa osoo hin taane akka maddii oduu kun nutti himetti Abiyyi lafee dugunguruu duddaa dhahee cabse. Mo'oo dugunguruu duddaa dhahee Abiyyi cabsee jira. Sodaa gurguddoo lama ka Abiyyi ammaan tan qabu. Tokkoffaa Abiyyi wanni inni sodaatu miidiyaa addunyaatiif warra faranjii kan Noobelii badhaaseef akka malee sodaata. Warri faranjii kun Abiyyi gurra hin qabu afaan malee. Namtichi afaan sadii qaba gurra hin qabu jedhanii dippiloomaatonni hamachaa bayan.
kan yeroo hedduu sanitti deebisee dubban. Abiyyi gaazexaan kalee Jarmen Der Spiegel gaazexaan biyya Norway ka biyya Sweden The Guardian biyya Ingiliza New York Times har'i gabaasii BBC'n qabatee dhufe. Abiyyii fi Aung San Suu Kyi hoggantuu Barmaa yookaan Myanmar Noobelii dogongoraan kenname jedhamee akkasittuu gabaasa kan BBC'n qabatee bahee jira. Maddeen oduu addunyaa kanaa hunduu qabatanii ba'anii jiran. New York Times, CNN, Washington Post, Fox, Al Jazeera, Al Arabiya, Al Hurra, The Independent, La Republican, Liberación, gaazexaan addunyaa kanaa gurguddaan hundinuu Abiyyi dogongoraan badhaasa Noobelii argate jedhee gaafachaa jira. Abiyyi badhaasii Noobeliin irra deebi'aa waan jedhuuf rifatee jira. Karoorii sadarkaa addunyaatti mootummaan Abiyyi dimokiraasii fidee Noobelii argannee liqee biyyi faranjii irra argannee bulchiinsi kiyya ittiin tursaa ka jedhe harkattuu fashalaa'ee jira. Karoorii dimokiraasiin filannoo mo'adhee maal jedha jedhu san akka mo'anne argee koronaattuu fayyadamee aangoo dheereffachuu barbaada. Gabaasii kalee Amnesty International barreessa immoo karaa sadarkaa addunyaatti Abiyyi beekamtii argadha ka jedhu san lafee dogongoruu dhahee cabsee harkaa buusee jira. Abiyyi waan qabatuu fi waan gadhiisu wallaalee jira. Noobeliin akkas inni ittiin faarfame sun harka nama bahuu deemtii waan jedhu sodaatee jira. Abiyyi sodaatee jira. Kanaaf maali waan inni godhame? Noobeliin akka harkana hin baane daayaspooraa keessatti duula bannaa waan jedhutu jira. Duula guddaadha. Duula daayaspooraa gubbaattuu banamuu deemu yookaan daayaspooraa keessatti banamuu deemu ka hogganu Leencoo Baatiitidha. Daayaspooraa Oromoon guddaan Arsii anattuu harkaa qaba. Anattuu daayaspooraa kan sochoosaa maali jedhe Leencoon amma kan bakka argachuu fi carraaqaa jira. Duulii guddaan ka daayaspooraa keessatti Abiyyii fi namni hiriira bahee keessattuu biyya Iskaandineeviyaa, Noorweey, Sweden biyya kan lamaantu imeejii yookaan ammoo suuraa Abiyyiitiif akka namni hiriira bahuu ka godhan jechuudha. Leencottu waan kan godhaa jedhamee yaadama. Ani biyya Noorweey, Ushlu haa taatu, Bergen haa taatu, Stockholm, biyya Sweden, Gutenberg namni hiriira waan bahuuf tokkollee hin sa'u. Leencoon kasaaraa guddaattuu jira jechuudha. Kanaan walitti qabatee daayaspooraa maallaqaan, daayaspooraa horiin, daayaspooraa garaan karoorii qabachuuf yaalamee carraaqam tokkollee hin taane. Ammas ta'uu hin deemu. Daayasporaan Oromoo dhagaya. Daayasporaan Oromoo Abiyyi badhaasii Noobeliin irraa fudhatamu waan jedhee sodaate fi daayasporaan akka hiriira bahee daayasporaan Oromoo, daayasporaan nafxanyaa, daayasporaan biyya alaa jiran akka hiriira bahanii deeggarsiisa agarsiisan waan akkasittuu karoorfamee jira. An daayasporaan nafxanyaa bahuu fi danda'a jedhee yaaduu ni dandaya. Garuu ka Oromoo biyya Norweeyitti, biyya Jarmanitti, biyya Swiidinitti, Danmarkitti akka hiriira hin baane na mul'ata. Garuu karoorii guddaan tokkini daayaspooraa hiriira baasu, daayaspooraa irra caala qoqoodu, daayaspooraa gandaan Harargee, Arsii, Maalii, Wallagga, Jinni jedhanii qooduu fi Abiyyi muddame waan jiruu fi amma karaa daayasporaatiin hiriira baasanii badhaasii Noobelii kun akka harkisattu hafuu akka faranjiin Abiyya falmii qofaa miti deeggarsallee ni qaba. Jijjiiramii kunis malee garuu deemuu hin danda'u. Jijjiiramii kun ammallee namni cimaan isaa ka jedhamu waan akkasiitiin fiduu fi daayaspooraa sochoosuu fedha. Daayaspooraa kana immoo abaluun harki kiyya josii kun anatti harki kiyyaa qaba. Amantii kanatti harki kiyyaa qaba. Naannoo kanatti harki kiyyaa qaba jedhee warri kanaan dura faayidaa siyaasaa waan takka hin qabne gagaan arajaan siyaasaa atalaan warri sochawaa jirutu jira. Iccitii warri kana hedduu qabna. Kan tokko dhageeffadhaa.
karaa biyya alaatiin iccitiin guddaan jirtu dayaasporaan akka hiriir bayuu dayaasporaan akka biyyi deeggaruu dayaaspooraa fedhii investimentii fedhii lafa misoomaa kennu waan kanaan dur hin godhamin hedduu waadaa akka seenam dubbatamaa jira. Gabaasii Amnesty International baase kun abiyyi muddee jira. Gabaas Amnesty International baase kan namni sirnaan deebisuu dandayu mootummaa abiyyi keessa takka hin jiru. Har'a dippiloomatii takka kan miidiyaa addunyaa durattu dhaabbate wanni kun akkan jedhee waan ma'anaa yookaan hiika qaba dubbachuu danda'a namni takka hin jiru. Namni takka hin jiru. Kadurii takkaa callamaa cacarraa qullee dhadha'ee keessa baasee jira. Dippiloomatii hin qabu. Gorsaa hin qabu. Ufii beekumsi hin qabu. Abiyyi bakki inni jiru kana. Gowwaa warri itti bade warri se'aa warra nafxanyaa kan itti bade kana humna godhatee ammallee tanan irra caala Oromoo dhabamsiisuu fi Oromoo balleessuuf carraaqaa jira. Ka dayaaspooraa akka inni hin milkoof kana. Dayaasporaan narrattu ka'ee jennaan faranjii birattu fudhatamna dhabsiisa. Dayaasporaan narrattu ka'ee jennaan ummata biyya keessa fincilsiisa. Dayaasporaan ka'ee jennaan jijjiirama kan gufachuu danda'a. Kanaafuu dayaaspooraa irri caalaa horii, irri caalaa garaa, irri caalaa maallaqa, irri caalaa lafaan, irri caalaa gandaan naannoon qoqoonnaa horii garaan qabnaa callisiifna. Warri biyya gal dubbachuu hin dandayu warri dayaaspooraa jiran qabanna ka jedhudha karoorri abiyyi. Dayaasporaan kana beektanii dayaasporaan Oromoo aktivistoonni Oromoo tokko ta'a gurmaawaa. Waldaan Oromoo tokko ta'a gurmaawaa. Waldaan hawaasaa tokko ta'a gurmaawaa. Warri amantii tokko ta'a gurmaawaa. Abiyyi hagas hunda isin sodaata hagas hundaayyuu baaraga abiyyi. Hagas hundaayyuu baraarugee dayaasporaa yoo dhagayu ammaan tana falmiin kaka'uu dandeettu falmi biyyi keessa kaasuu ka danda'u dayaaspooraa jedhee dayaaspooraa Oromoo keessa tokko malee sodaatee jira. Dayaasporaan Habashaa hiriir bahullee dayaasporaan Habashaa deeggarullee akka dayaaspooraa Oromoo ummata Oromoo ittiin sobuuf isaaf hin taatu. Kanaafuu kan beeytanii warri biyya alaa jirtan akka malee qophooftan humni qabdanii humni abiyyi sodaatu dayaaspooraa takka hariiroo biyya alaa ka liqiif barbaadu ka gargaarsa dippiloomaasiitiif barbaadu ka noobelii isaa kenne miidiyaa kana wanni abiyyi sodaatu. Miidiyaa kana abiyyi sodaatu. Olola miidiyaa ka feesbuukii, miidiyaa hawaasummaa, ka yuutuubii itti fufa karaa hundaa'u namni dandeettan. Rakkoo uummata keessanii rakkoo naannoo keessanii gabbaha dubbaddaa. Waan qabdaniin abiyyi kanin sodaataa. የፌስቡክ ሰላቢዎች ወኒን ጀሩፍ ካን ጩሉሌዎች ቁራዎች ኦነ ኢትዮጵያ ሀተን ካይኒ ጀሩፍ ወኒኑ አሲጎኑ ኩኒኒ ረኮ ኡመታ አገርሲሱኒ ጩንቁስፈማ ኡመታ አገርሲሱኒ አክ ኡመቲስ ጀለ ቡላ እንጅርዋን ጎዳ ጅሩፍ ምርግሳት ፈክ ፈልመታ ጅሩዋን ጎዳ ጅሩፍ አብይ ሪፋቴ ጅራ ካን ስኒቲሙ በርባዳ ከናፎም ንጉዳ ቀብደን ዳያስፖራን ካምቤካ ዱሪ ለማፋ ካቢጅ Duuli lammaffaan kabiyyi biyya keessattidha. Ka dayaaspooraa sentime kabiyyi keessattidha. Kabiyyi keessa kanaafi duula kanaafi birriin Itoophiyaa baatii dhuftu sadaan afuraan kan keessatti haga biiliyoonii 5 bajetiin qabameefii jira. San keessa biiliyoonii walakkaan almost baasii tahee jira. Biiliyoonii 5 kun maalidha karoorii isaa? Karoorii biiliyoonii 5 kun biyya keessatti abiyyi akka inni deeggarsa qabu garsiisudha. Karaa miidiyaatiin. Abiyyi kanaafi diina wasadii godhatee jira. Oromoon bakka sadiitti qoodama lama diina tokko firaa kan inni jedhu suniin riipoortii Amnesty International kanattuu fayyadamuun humna sadii ka Oromoo dhoofsisuu barbaada. Humni sadii ka Oromoo dhoofsisuu barbaada. Humni kun diina inni jedhu sun keessattuu gala lamaan diinaa keessattuu gala. Lamaan diinaa keessa diina akka malee beekam tokkoffaa inni jedhu. Humni inni dha'uu barbaadu ka jalqaba yeroo ammaan tanatti Amnesty International gabaas inni baas argitanii jirtan. Gabaasii
Amnesty International baasu itti gaafatamaa waa'ee hedduu mootummaa godhee gabaasu waggaa tokko keessattuu bahe bara 2019 haga maarchii bara 2020 kan inni bahe kan keessatti itti gaafatamaan mirgi namaa ka ilmaan namaa ka Itoophiyaa keessattuu cabe sarbame itti gaafatamaan mootummaadha. Ummata seera alatti ijjeefame dhumateef haadha ulfii irra baheef nama telefoonmaa bilbiltaa jedhamee ijjeefameef nama madaa kanaan dura bakka wayyaaniin caphee rashanameef nama seera alatti rashanam 39 san itti gaafatamaan mootummaadha. Warri Abiyyi Habashaa wajjin tahuuni gowwaan warri bade warri se'a ammallee diinummaa isaa irri caalaa cimsuun Abiyyi ajaja kennee jira. Ajaji inni kenne kanaan wasadii irratti akka inni duulamu Habasha daboo yaammate Habashaa karoora isaa baastu Habasha si deeggarraa jettees duub dhaabbattu kan warra muummee ministeeraa keessa waajjira isaa keessa Xilahuunii fi Nugusu Xilahuunii fi Daani'el Kibret hogganan Habashaan kun duula miidiyaa Oromoo irratti bantee jirti. Warri sadii gubbaatti. Tokkoffaa Jawaar Mohammad, lammaffaa Abaawo, sadaffaa OMN. Hardi jechuun namicha cunduurii akka malee garbicha beektaa cunduurii. Cunduur jechuun kittillaayyoon baandan wayyaaneen maxxansitee hojjette ka durii gooftan ishii gaafa OPDO turte ka warra aadaa Tigraay keessattuu tumatee hojjetate. Ka mootii warra wayyaanee ka gooftan warra wayyaanee hardi gooftan warra nafxanya taatee jirti biltsiginnaan. Biltsiginnaan diqaalaa izeeman nafxanyaan yaadi girra dhalfatti jennee dubban. Nafxanyaan ka dhuunfattee nafxanyaa itti badee gar itti badee kan warri so'abii warri wajjin ta'ee qabsaa'ota Oromoo irratti duuluuf. Gabaasa dhiyaate keessatti mootummaan itti gaafatamummaa inni qabu seera addunyaa jalatti seera Itoophiyaa jalatti mootummaan Itoophiyaa gaafa gabaasii kun barreeffamu deebii gaafatamee eegii barreeffameen duubattu torbaani tokko kennamee fi deebii deebisa jedhame deebii hin deebisu. Gaafii yoo qabdan jedhamee gaafii hin qaban deebii hin deebisu. Waan kan ka Oromoon akkanatti ijjeefamee tuffatame Abiyyi gabbahee maal jedhe badhaadhinni Itoophiyaa fiduuf waan gos kana gurra yeroo humna keenya irratti hin fixnu waan badhaadhinni Itoophiyaa fida malee jedhee Oromoo akkasitti tuffate. Ijjeecha Oromoo nam Oromoo ijjeefame ka waraabessaaf gatamee kennamee reeffisa waraabessi nyaate barataa Oromoo yookaan barattuu Oromoo ka yuunivarsiitii Finfinnee magaalaa guddaa Oromiyaa magaalaa guddaa Itoophiyaa handhuura Afrikaa hospitaal beekamaa guddaa keessatti ijjeefamte Hayimaanot badhaadhaa maraa tokkotti ijjeessanii Wallaggaatti nam ijjeefame manni haala akka'uuti. Ka gabaasii Amnesty International hin ilaalin. Kan hundaayyuu Abiyyi itti gaafatamaan eenyu ka waan kan godhe kun hunduuf hiika waan tokko hin qabu kan irraan dubbadhu badhaadhinni Itoophiyaatiif hin ta'u. Badhaadhinni Itoophiyaa inni barbaadu ka Oromoon keessa qoraan taate ka Oromoon keessatti wareegama taate Itoophiyaan lalistu. Ka awwaala Oromoo gubbaatti Minilik dhaabe sun Itoophiyaan sun ka dagaagdu badhaatu Itoophiyaa gos suniiti ka Abiyyi barbaadu. Itoophiyaa gos suniitidha ka biltsiginnaan barbaadu badhaadhinni inni haasa'u barbaadu kana jechuudha. Abiyyi waan inni itti jiru kana jechuudha. Kanaaf dubbii himaan waajjira kominikeeshinii Oromiyaa gabbahee namni itti gaafatamuu qabu. Warri kun mootummaa ta'uun mootummaan maal akka hin beeku. Abiyyi mootummaa ta'uun maal akka hin beeku. Abiyyi gargaartuu qabaachuun maal akka hin beeku. Abiyyi namaan mari'achuun maal akka hin beeku. Abiyyi mootii ta'uun maal akka hin beeku. Mootii taata haati kiyyi gaaf ganni torbanaan jette suni malee. Mootii ta'uu fi mootiin gorsa cimaa barbaada. Gorsa isaa ta'uu barbaada.
መካሪ የሌለ ንጉስ ያላንደመት አይነግስም ሲዳምቲ ሞቲን ጎርሳ hinqabne gargaara hinqabne wagga tokko caal hin bulchu gorsa godhate hin jiru gorsa malee mootiin gar tokkoon hin ba'u mootiin ammoo ummatu fi diinaa godhatu mootii hin ta'u habashaa karaa itti badeessa warri sehee gowwaa waan ta'eef namtichi kun Jawaar irratti Abaawoo irratti OMN irratti duula bansiisee jira duula bansiisee jira duula kana ka bansiis Abiyyiidha Abiyyiin dubbate karaa Facebookitiin dubbii biltsiginnaa Itoophiyaaf hin taane yeroo humnas maallaq ittiin baasnu jedhee waan Amnesty International kan dubbachuu dhiise. Amnesty International ammoo Abiy yoo waan kanatilleen hin goone taate waraanii kan kee godhu wanni ta'e kun dogongora sirrii miti jedhi gabbahii balaaleffadhi jedhamin. Gabbahee balaaleffachuu miti. Gabbahee ni qoranna akka wayyaanee jechuu miti. Gabbahee waan kan ni qulqulleeffannaa Oromoo dhiifamnaa godha jechuu miti. Yeroo maallaqa humna irratti hin balleessinu maaliif jennaan badhaadhinni Itoophiyaaf hin ta'u badhaadhinni Itoophiyaa ammoo ka Oromoon keessattuu qoraan tahee wareegamta jechuudha. Inni akkas jedhee jennaan hoolaan isaa tokkin taayyee ka jedham jala gabbaasee fuudhee waa barreessaa ture. Amnesty International arrabse. Taayyeen arrabsee jennaan hoolaan taayyee jedham gowwaan hamaan sun fuudhee jennaan achiin booda dubbii himaan Oromiyaa fuudhee dubbii kana farse. Har'a ammoo namni Jibril jedhamtu ka garri isaatti gadi hin beekamne gabbahee waan inni bulgaafatu waan inni hoqqisaa ol dhageettanii jirtan. Hoqqisaa kan keessatti itti gaafatamaa waan kana kataayyee wayyaaneedha. Wayyaanee wajjin ammoo neoliberal Amnesty International meeshaa wayyaaneetidha. Meeshaa wayyaanee ka bira wayyaanee waliin katae Abaawoodha, OMN'dha, Giraazmaachi Girrisaadha. Wanni isa achi keessan baatu Giraazmaachi Girrisaan azaaballee jannatallee uumuuf itti gaafatamaan taayyee yoo hirriba gara galullee Giraazmaachi Girrisaan kan godhu. Giraazmaachi Girrisaan ibidduum, Giraazmaachi Girrisaan jannatuum, Giraazmaachi Girrisaan akkasuma, Giraazmaachi Girrisaa, Giraazmaachi Girrisaa shaneen diina achiin booda wayyaaneen hagasum dubbiin dhumatti. Bulchiinsi Abiyyi jabeenni qaba, hanqinni kan akkanaan furata, jabeenni akkasiin itti fufsiisa, akka mootummaatti akkasii akka mootummaa deebisuu hin beekan. Ka isaan himatan Jawaar Mohammad. Dubbii himaan mootummaa Oromiyaa kalee gabbahee guyyaa jalqaba waan tokko hin dubbanne haga ajajii waajjira muummichi ministeera irraa kennamu as. Guyyaa jalqaba waan tokko hin dubbanne. Achi gabbahee itti gaafatamaan shane dubbii himaan Oromiyaa banan waajjira communicationii. Itti gaafatamaan Jawaar, itti gaafatamaan OMN, itti gaafatamaan kana sun Oromoo. Hayyee ka naannoo Oromiyaa okay, naannoo Amaaraa hoo itti gaafatamaan naannoon Amaaraa gabaasa kan gubbaatti Amnesty International waliin taate hojjette. Gabaasa kennuu fi odeeffannoo akkasumas eegii gabaasii barreeffameen duubatti deebii kennuun. Oromiyaan waajjirri tikaa, waajjirri pirezidaantii, waajjirri qunnamtii of Federaalitti waraanii ministeerii waraanaa abbaan alangaa waajjirri muummichi ministeera biiroon tikaa hunduu gaafatamanii deebii kennuu didan. Ka har'a harka lafaan dhaanaa jiran. Yeroo riippoortii qindeessanis akkasumas eegii riippoortiin qindaa'in duuba torbaan tokko kennamee fi deebiin kennine har'a harka lafaan dhaanaa jiran. Gabbahee itti gaafatama dubbii himaa tikamaan Jaylaaniin baanan tokko Jibriliin baanan Abaawoo nami du'e shane nami akkas ta'e Abaawoo kana jechuun nami machaa jiru nama 92 maqaa isaatiin ka du'e Jawaar Mohammad. Jawaar Mohammad maqaa isaatiin nami 92 ka du'e itti gaafatamaan Jawaar Mohammad. Abaluu akkasiidha. Maali akkasiidha. Nama gasii shaneetti jees. Nama akkanatti jees. Maali kun hin diinadha. Gabaasa kan ka qopheesse gabaasa kan ka qopheesse Abaawoo. Amnesty International Abaawoo. Amnesty International namichi kun waanuma addunyaa kanaa xiqqoo tokkoyyuu beeka. Abaawoo gara inni itti qopheeffan beeku. Gabaasi kun ka Abaawooti. Nama ajaa'iba. Eessatti akka barreeffan beeku. Warri qopheessu warri nam 92 fixe. Wanta human right jechuun maalidha?
mirgi ilmaan namaa jechuun maalidha? Warri kun bulchiinsa ta'uu hin beekan. Jawaar nama 92-86 ijjeese maali jedhan duula Habashaa kana biliyoonii 5 kabansiisaa jiru mootummaa Abiy Ahmediiti. Itti deemna. Mootummaa Abiy Ahmediiti. Gabaasa mirgi ilmaan namaa jechuun riippoortiin sulleen tuqee jira. Dirqama mootummaa ta'e kan eegsisuu qaba. Dirqama mootummaa keessa mootummaa